السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كبجمتو تبلين كنا برنوني كيا هرآ كان تفسير سورة الأعراف كتاب إبتكو في أفرتمفا آية دقدمي جهفا. نبدأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله سبحانه وتعالى وان المنما كان رتي تولا أولي وان قد المنما كان أكا بيلداتي كلا إساهن أوفني أفتا إسا أفسي أكما سنيا أبي إسا قد أكما ربنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر أكا ربين جلسا بحر كيسة اللي بشان قبا إسا ديمسيسي بيلدا كمتم بشان كيسة بيلدا الرسال أكا بشان قبا ديمو كم تجرى أكسم بيلدا كمتو أفتا بيلدا كمتو يابتا كنافو علم آدم ني يابتني أفتا أكسم أمالي نياني إسالي إرى كبجمع نياتاتي أكما سن يابين إسالي وني مرتنو بيكم سانس akkuma san manni inni keessa galullee waa hunda uumaa kanarra uumaa hedduu irra rabbiin ilma aadamii kana ni kabaje. yoo abbaan kabajaa kana ofirraa mulqee rabbitti kafaree kabajaa kana dide malee rabbiin ilma aadam kana ima kabaje jechuu. kanaaf jecha rabbiin uffata kana keessa akka kabajaan jiru akka bareeddumni jiru akka ammallee uffata uffatuun satiriin qaama ofii sattaratuun akkasuma waan gaarii irraa ta'e qullaa ta'uun sababni wanni ibliis jannatarraa wanni tokkoffaan nama xiqqeessuudhaan hawwaa fi aadam jannatarraa baaseen qullaa waan ta'eef kanaaf rabbi kabajaadhaaf uffata isaanii buusuu kana rabbiin as keessatti dubbata. allahan akki jedhu yaa banii aadama nutti lallabe yaa ilmaan aadam anumaaf si'i kana jechuu. banii aadam jechuun ummatuma asirra jiru kana banii aadam guutuudha. كاسين دورة دبري في كأما بود لتو في كأما لفرجر اللي ولما قالت إلمان آدميت يا إلمان آدم قد أنزلنا عليكم لقايس نرتبوفن لباسا أفتا يواري رسو سوآتكم سالاوان كيسا وريشا أفتا بري الدماس ولباس التقوى أفتني صدا أفتا صداتتو ذلك خير سنتج آلا ربين أفتا لال uffatak qaama namaa dhossu uffata daruuriiti kun. fakkeenyaaf uffata qaama dhossu jechuun qaama saalaa akka mudhanne godhu uffata handhuuraa fi akkuma san jilbaa oli kun uffata daruuriiti. namni kamuu bakka kanatti bakka kana sattaratuu qabaa jechuudha. laakiin uffanni kanarra taree uffata bareeddumaati jechuudha. namni bareeddumaa fi kootii hodhisiifatee akkuma san caammaa bareeda godhatee imaamaa bareeda uffatee kanaaf shari'aa keessatti uffata bareechifatuun haramaa miti. inna allaha jamiilun yuhibbul jamaal. rabbiin bareeda bareedduma jaalata. yoo ati kana uffattee kanaan hin boonin waan hariiraan uffatinin waan uffata bareeda uffattee kanaan hin boonin rabbiin waan bareeda uffatuu sirraa hin dhoorgu. kanaaf jecha ati boontee nama tuffattee haqa didutu boona jedhama malee yoo uffata bareeda uffatte rabbiin uffata bareedummaa kana akka namni uffatuuf rabbiin namaa buuse. kanaafuu namni bareechifatuu qaba. kanaan boonuu ammoo hin qabu. fuqaraa irratti boonuu hin qabu. ni'imaa rabbiiti ammoo rabbii isaa akkana isaa godhe kana kanarratti rabbiin galateeffatuu qabaa jechuudha. kanaaf bareechifatuun shari'aa islaamaa keessatti hin dhoorgamu. nadaafaan kanaafuu akkuma san islaamummaa keessatti barbaachisaadha. kanaaf tokkoffaan uffata daruuriiti. namni yoo rakkateellee uffatallee dhabe bakka daruurii kana sattaratuu qaba. kanaafuu har'a warroonni akkuma san gareen shayxaana tanamarraa taate shayaaxiin al-insi maal barbaadde akkuma gaafa duraa ibliis nama xiqqeessuudhaan maasii jalqaba uffata qullaa nama godhisan isaan illee har'a qullaa deemaa mirga dubartii enna jedhanii dubartiin akka qullaa taatu akka jechuun isiin qullaa deemtu akka xiqqaattu. kanaafuu karaa birootiin karaa silaa fakkeenyaaf namni ittiin hin beekne laal sobiinsa shayxaanaa akka shayxaanni hawwaa fi aadamitti sobisanitti isaan illee mirga dubartii dhibdan jedhanii akka waan qullaa deemuun mirga ta'e akka waan qullaa deemuun kabajaa ta'e
afaan kijibaatiin afaan micciiranii ka'anii jecha silaa hin taaneen nama gowwoomsanii ka'anii kanaan qullaa oofu uffata qonxola baasu akkasuma dubartiin mirga kan keetanii isii sobanii isii qullaa oofu badii garagaraa dalagu kanaafuu kunniin maali junuuda shayxaanaati kanaafuu kana beekuun nurra jira namni qullatti si oofu akka karaa shayxaanaa si oofaa jiru beekuun si galuu qabaa jechuudha. Kanaaf rabbiin kana buusee warii shan jechuun uffata bareeddumaati. Riishii jechuun asliin isaa baalli allaattiiti. Ammoo kun rabbiin uffata bareeddumaati jechuudha. Kanarra taree bakka silaa rakkoo nama dhossee irra taru kun uffata bareeddumaa jedhama. Walibaasu taqwaa jechuun uffanni uffata sodaattu santu caala ka jedhu uffata sodaa jechuun laal. Sodaan rabbi yoo jiraatte sodaan uffata keessaati. Kun uffata gubbaa yoo ta'e uffanni gubbaa ni dhumata. Akkasuma kun akka qaamni kan kee si mul'anne si dhoorga si sattaraa jechuudha. Laakiin sodaan keessaa yoo jiraatte maasiyaa irraa si dhoorga. Santu caala rabbiin jedha laal uffata gubbaa irra uffata keessaattu caala. Ka gubbaa kana kaafirri illee hin uffata laakiin uffanni keessaa uffanni rabbiin jedhu sodaa rabbiiti imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahii ajaja rabbii jala masakamanii waan inni irraa dhoorge dhoorgamuun kun ammoo sirraallee hin deemu laal shayxaan irraallee si dhoorgaa si fageessaa uffanni kun ka keessaa kun sodaan kun shayxaan irraallee si sattara badii garagaraa irraa si dhussa kanaaf jecha rabbiin kanatu caala dhaalika santu uffanni kunniin min aayatillaahi dhaalika sun uffatoonni kunniin min aayatillaahi mallattoolee dandeettii rabbii irraayi la'allahum yadhakkaruun akka isaan gorfaman akka isaan yaadatanii jechuudha la'allahum yadhakkaruun akka isaan kana yaadatan kanaaf rabbiin isaanii as keessatti kana dubbataa jechuudha yaa aadam yaa bani aadam rabbiin jedhe akkasuma nabiyallaahi aadam akkuma beekamu qur'aana keessatti suuraa yeroo meeqa dubbatame qur'aana keessatti suuraa 9 keessatti yeroo 25 dubbatame aadam jechuudha inni tokkoffaa suuraa lammaffaa suuraa baqaraa ayata 31 fi 33 fi 34 fi 35 fi 37 keessatti dubbatame Aala Imraaniin suuraa 3ffaa ayata 33 fi ayata 59 keessatti dubbatame suuraa Maa'idaa suuraa 5ffaa ayata 27 keessatti dubbatame suuratul Aaraafin suuraa 7ffaa keessatti ayata 11ffaa fi 19ffaa fi 26ffaa fi 27ffaa fi 31ffaa fi 35ffaa fi 172ffaa irratti dubbatame suuratul Israa'ii suuraa 17ffaa ayata 61ffaa fi ayata 70ffaa irratti dubbatame suuratul Kahfiin suuraa 18ffaadha ayata 50ffaa irratti dubbatame suuraa Maryamii suuraa 19ffaadha ayata 58ffaa irratti dubbatame suuraa Xaahaa suuraa 20ffaa ayata 115 fi ayata 116 fi ayata 117 fi ayata 120ffaa fi 21ffaa irratti dubbatame suuraa Yaasiinii suuraa 36ffaadha ayata 60ffaa keessatti dubbatame bakkee kanneen keessatti dubbatame Aadam jechuudha. Walumaa galatti wanni inni dubbatame quraana keessatti yeroo 25 suuraa 9ffaa keessatti dubbatame nabiyallaahi Aadam jechuudha. Achirra rabbiin akka rabbiin dhaamsanuudhaam akka haadha abbaa keessan godhe shayxaanni akka isin hin goone akka isin hin sobee isin hin jallifne isaanuu sobee jannatarraa baase isinis akka isin hin sobne ka jedhu rabbiin dhaamsanuudhaama waan inni aadamiif hawwaarra dalage dubbate shayxaanni kun diina keessanii namni haadha abbaa keessan jannata keessaa baasee sababaallee isinis jannata isaa wajjin isaa waliin jannatarraa ba'u isinitti isa kanaafuu diina keessan jaalalleen godhatina afatattakhiduunahu dhurriyyatahu awliyaa min duuni wahum lakum aduu isaa fi sila jaalalleewwan isaa hortee isaa jaalalleewwan taasifattanii anaa gaditti haala isaan isinii diina keessan ta'anii akkasuma rabbiin inna shayxaana lakum aduwwan fattakhiduuhu aduwwa shayxaanni diina keessanii diina taasifadha kanaafuu namni inni jallisuuf deemu anumaaf si'i obboleetti matiyyaaf obboleetti tanteeti obboleessuma kiyyaaf obboleessa kan keeti anaafi si'i namni inni shayxaanni hin jallisee dhaadatti sun kanaafuu diina keessan godhatuu qabdanii akkasuma irraa maganfatuu qabdanii waan haraamaa ta'e irraa fagaatuu qabdan laal shayxaanaan diina ta'uu jechuun haraama irraa fagaatuudha kanaafuu khayrii dalagu waan karaa rabbi siin jedhe hordofuudha gaafa ammoo haraama dalagde ati shayxaana qalbiin illee kasee jibbitu taate diinummaa isaa laakiin ammoo yoo maasiyaa daladde yoo badii garagaraa daladde karaa shayxaanarra jirta kanaafuu karaa kan ofiitis si deeffatee jira si xiqqeessee jira jechuudha
شيطان الدين تأوجتون إسان فكين نافلولتي إسوا قدودو إنتاني معسيا الرافقاتو إني بربادو مالي معسيا كان ست برجسي معسيا تسوفولا الله نكجد يا بني آدم نتل اللبياء إلمان آدم لا يفتننكم الشيطان شيطان نيسينهم قرماتين أكملت قرمات حرام كان ست بريكيسا وان غرغرا ست وان فكتا ست بريكيسه كنافو سي قرماتي سلالا جچو يو اتجلت اترسات غلت كنافو سي جلفته قرماتا كفته كنافو كرا كمينو سيديسو يچو اندي سجلا نافو سي قرماتي غرم مرا يو دندي سي جلسا يو كايو ددبي امو ايما سيدي ساجچو لكن امو اني وامران سي قرماتي كنافو سلالا اتي قرماتي سا كيسا كفته جنن كرا اسا سنتي جچو يا بني آدم يا إلمان آدم لا يفتننكم الشيطان شيطان نسين قرمات خما أخرج أبويكم من الجنة أكما باسها الأباك سن جلمين جنة الرا ينزع عنهما جر لمان إرام الكلباسهما أفت إسال لميني ليريهما أك إسال لمين تركسيسوف سوآتهما سال وانجر لماني سال جر لماني إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إني إسن أرقاي إسافي وقبيله قرين إساء إن إسافي قرين إساء إسين أرقى من حيث لا ترونهم بك إسين إسان هن أرقى نرى إسين أرقى أكنج ربين إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون nuti taasifne shayxaanota jaalalleewwan warroota hin amaniniif jaalallee taasifne kanaaf warroonni kaafira karaa isaan hordofaa jiran karaan isaan ittiin bulaa fi jiran karaa shayxaanaati shayxaana jala hordofaa jiranii jechuun kanaafuu karaan isaan hordofaa jiran karaa shayxaanaati jaalallee shayxaanaati allahu waliyyu alladhiina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumaati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات akkasuma har'allee wanni inni barbaadu maali qullaa oofuudha jechuun ilma namaa kana qullaa oofuu laal akka horiititti ka rabbi isa kabajee uffata isa uffise kana akka gaafa duraa aadamaadha hawwaaf aadamiin jannata irraa baasuudhaan qullaa godhisan hortee isaa kanallee qullaa godhuu barbaadan kanaafuu warroonni kanatti si waaman shayxaana irraa bakka bu'anii daawaa isaa geessaa jiranii jechuudha warri qullatti nama waamu kunniin daawaa shayxaanaa geessuuf jiran وإذا فعلوا فاحشة كنافو شيطان نم أرجع جو تكون بيت نم نوي جني أرجع شيطان أرجو لكن إنسان مون أرجع كناف ربي نوه ما إران أرجع تجر سين أرجاني بكسين أرجع نرى كنافو الرفقات أيجاد ربي ننجر وإذا فعلوا فاحشة يود لكن فكورون مشركا قالوا نجد أن وجدنا عليها آباءنا أبوتي كن يصير رتي أرجني أبوتا كن يصير رتي أرجني أبوتين كن اللي كانوا متلقات فني والله أمرنا بها الله تويتنو أججي الله تويسن أججي جدا قل جد يا إرجما إن الله لا يأمر بالفحشاء الله فكنة أججو أتقولون على الله ما لا تعلمون سلا الله رتوانهم بيك نجتني أنا أفو من مشركاكم بيكمو قل لا كأبائر طوافا دبرتي دير اللي دير قويا دبرتين هلكن قل لا كأبائر طوافا نجتو يرو شركي سمالي في جناني ربيني akkuma beekamu nuti uffata maasiyaa ittiin dalagne laala wallaa lisaanii uffata maasiyaa ittiin dalagneeni kaabaa irra hin xawaafnu jedhanii qullaa isaanii xawaafanii jechuudha uffata rabbiin bareeddumaaf isaanii buuse uffanni maasiyaa wayituun qabu isaan maasiyaa qabu isaan malee maasiyaa dalaganii baatanii uffanni maasiyaa wanni uffata tari takka illee hin jiru baadiin kama isaan irra jiru qullaa deemanii uffata uffatanii maasiyaan isaan dalagan isaan marra jirti kanaafuu ammoo qullaa deemuun kunuu rakkinna biraati maasiyaa guddaa kanaan ala uffata qaama ofii mul'isanii akkanatti deemuun xawaafuun kun odoo beekanii silaa kanatu irra maasiyaa guddaa ammoo uffanni maasiyaa dilii maal qaba cubbuu maal qaba uffata cubbuun dalagne akka isaaniitti akka waayee uffata baafatan cubbuun isaan irraa baafamtee lafa keettu wallaan akka nama godhu uffata cubbuun dalagneen kaabaa irra hin xawaafnu jedhanii eegasanii uffata baafatanii qullaa xawaafan dhiirri guyyaa dubartiin qullaa halkan jechuudha. maa akkana gootan yoo jedhanii isaan gaafatanii abbootiin keennatu akkanatti xawaafanii kaabaa irra akkuma san ammallee rabbiillee rabbitu kanatti nu ajaje rabbiin kana dhabamsiise sila rabbiin fokkinnatti sin ajaja laal qullaa deemu rabbiin fokkinna jedheen fokkinna kanaafuu namni akkanatti walaaltan
namni qullaa yoo deemen toluun fokkata fokkinna yoo akkanumatti isin walaaltaniitiin jettan qullaa deemuun fokkinna nam tokko qullaa deemu yoo argitan namni kun aslan ni maraata jedha malee namni fayyaa qabu tokko ilma aadam ta'ee qullaa hin deemu jechuu kanaafuu qullaa deemuun fokkinna rabbiin fokkinna jalaan haa baasu du'aan shayxaanaa karaa fokkinnaatitti nama yaamanii kanaafi shari'aa islaamaa irraa baratanii hubatanii shari'aa islaamaatitti dalaguun dirqama jechuudha yookaan ammoo shayxaanaa fi gareen shayxaanaa karuma namni hin beekne nama jallisanii barnoonni guyyaa dhaasumatti dhaabata. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.